سينا مي الثاني في وين كبار دلّي ميسينا لون هو ريابدي إيه فما دي كوما كينا وفارو قرار رالي بتيفي يا دموتو واي مستر الشاكر وكنا وان إني كلي دبته ديكو غافي موين التأي سانو ما في ميسينا تي maybe namni garin deebii qabaatu dandeettani maaltu beeka agartanii miira yaasaa bareeda fakkaata moo sila akkam سينا اللي में وليلة الدبرسة Oromoon adallee abdii kutattee hin jirtu naf fakkaata Ashaagiroo kanaafi dhaaba OPDO saree tanarra awwama gabaabdu jechuu fedhee ture agartanii waan dubbate namni rakkina ganaga ka biyyarra jiru laalchisee abiyyi waan takka yaada ofii hin kennine wama biraa wama qara laaqaa oolu jaarsotii wali guuree farsoo itti bitee ga'ee isii ufoon laaltee jette achi guuree harka dhoofsifata abbaa gadaa jedhee Oromoon duraan durseetu gadaan bulaan jiru so gadaa wal sobaa wal bulchanii sun ammoo waan lufe na fakkaata Oromooni ta'ee namni dhibiillee namni biyya san keessa jiru waan isumaan bulaaru na fakkaata mootummaan so gadaa jedhaa yoo Oromoo soban gadaa jedhan yoo ta'ani ammoo Omo fi fedhanu jen so eega gadaa bira taa'e maafi yooki dubbi masanuu tuqee lakka yeran onni kun nan jirtu anin beeku anin goone nama godhes hin beeku ammoo itti gaafatamummaa kiyya jalatti wanti kun waan ta'eef in qoradhee isinit deebi'alleen jennu waan eennutu seenaa hujaara eennutu seenaa hujaan jirre yeroon hin mul'isa jedha yaanni kiyya achirratti maasi fakkaate abiyyi kenna ufudhee maccagala jedhan namichi ufudhee maccagala jenna laman dandeetu takkatti gori jedhe Oromoollee seenaa dalagaa Oromoo irratti illee ammoo seenaa dalagaati lama bakka lama yeroo takka dhaabatu waan danda'u natti hin fakkaanne akka yaada kiyyaatitti kana walumatti illee himuun illee baay'ee ma barbaachisaa natti hin fakkaate namni martinuu argaatuma jira tuuni
warroota lammaa ta'ee eenyuun ta'ee warroota inni ciqileen qabeeti karaa irraa dhoogee akka inni hin dubbanne akka inni uummataan hunye jedhee ugurin ruuqee achumatti akka isaan hin dubbanne ukkaamseerra jedhamu sanniini fakkeenyaaf amma yoo lammaa laaltani lammaan yeroo akkamiyyuu gabbaa'eeti lakkaa jarana namicha kana waliin hojjetuu hin dandeenye akki namichi kun itti deemullee akka biyyaafillee uummata keenyaafillee ta'u natti hin fakkaanne mee ani akka nama tokkootitti homaa godhuu hin dandeenye uummanni horsabni itti laalladhaallee hin jenne gaafa inni muddameeti mootummaan harkaa jiguu ka'u namoota akkasii sanniintu ba'aati ummata irraa hayyisaa kaleellee ka argine sanuma shimallis illee sanuma shiumaanuu natti hin fakkaatu miliyoonumaan mallasaara na fakkaata oromoo kana wal sobuuni takka faayidaan qabu yoo wal sobuu taate ummanni nagaanaa jiraatu ufuma dhiisee gaduma uf dhiisee akkuma qara jiraata akkuma gadhaa jiraataa garbummaa keessa asiin baay'isanii haa jiraatu yoo taani ummata afoo goraa karaa ummanni isin hin filannellee karaa ummanni bakka isin buufannellee yaga achi haatanii ummanni bakka nu buufate jettanillee ammoo ufii aangoo qabattanii teettaniiti ummata yoo dhumullee itti golfaa ficcisiisuullee itti mari'ataa waan oofaattan fakkaata mee marattu haala akkanaa kun adeemsa akkanaa kun waan eessaanillee nama ga'uun fakkaatu an ufii gara kiyyaan ilaalchi kiyya akka nama tokkootitti opiidiyootan addaa mitii gaafuma durii irraa iyyuu abdii irraa kunneerra takka faayidaan qabu ummata sobuu calla yoo muddamtu ummata sobuu calla saniin ala takka wanti isiin biyyaa gootu hin jiru saniifuu warroonni ammallee ebalu haasa'e ebaluun haasofne ebalu maal jedhe kan maradiisaa mirqaan akkanaa kan borullee yoo lammaa fi abiyyittillee namni beekatee ofirraa achi ari'ee jedhe kama biraa bakka buufatti opiidiyoon ka ummata sossobu abbaa gadaa jedhaa maal uffatuma nama uffata jijjiirate jecha kuyyoo ittiin taane kaanuma jijjiiratti nama sobuuf ammoo inni takkatti dhugaan jirtu bifa keessan jijjiiratu waan hin dandeenyeef uffata jijjiiratuun keessan ammoo ummata waan saniif sobdan ufin seena ufuma sobaartani yooma addallee or borullee ummanni isinitti cadhisee itti gowwoomee osoo hin taane irratti ilaalaara yookiin maybe waggaa takkaaf sobuu dandeettan achiin boodallee namni itti aanee dhufu fincila kaasuun isaan ol because rakkoon guddaan nama akkana godhaaru haala inni keessa jiru malee namni akka isin jettan kuufee karaa yaa'ee waan dhakaa darbaaru natti hin fakkaatu kana mee ani wanti yaada kiyya kennuuf maybe yaadni kiyya gaafiin kiyya sammuu namoota keessatti illee gaafii yoo kakaasuu jechaafi inuma irraanfadha opiidiyoo matana irraanfadha oromoon uf ijaaruu qaba deebeeti oromoon kaayoo ittiin wal ijaaruuf illee ifaan ifatti lafa kaayee wal jala maaf ijaaramne Itoophiyaa irraa jennee biyya godhatuuf moo Itoophiyaa kana keessatti garboomuuf moo eenyutu nu afoo ta'a inni sun eessaa dhufe haga qe'ee isaa haga warra isaa dhaqanii qoratanii qulqulluu ta'uu fi achumattuu ganduma san keessattuu diqaalaa dhalatee gara inni baay'eeyyuu kan beenne gaafa guddatee uf beekee barcumaa takka qabatee jedhe oromoo ka ganu anni laalladha kanumaa yaanni kiyya guyyaa gaarii qabaadhaa